koomentii naa kaa'a. Akka kan isin garramu keessa namoota sadan tokko fidee dhiifama bakka walumaa galatti naan jedhe hiriyoota jechuun jaarsa san isiniin jedhee miti hiriyoota dhiifama naan jedhe jechuudha. Ani immoo dhiifama kana akka kanatti miti dura miidiyaa irratti viidiyoo waraabii gadhiise akkuma jaarsolii keessatti dhengadda eeyyee jette waraabiiti gadi dhiisiin jedheeni isa malee asittiin xumuruun jedheeni maaliif isin kaadee ana kaadee jechuun isin kaadee ragaaf sana viidiyoo keessatti jechuudha. Kanaafi isa kanan isiniin jedhee isin maal jettu yaada isa kana yaada sanaa barreessitaniif immoo galatoomaa isiniin jechuu barbaade yaada naa barreessitanii fi Waaqayyoon cubbuu keenya nu dhiisee nuti namaaf dhiisuu qabna dhiisii kan jettan baay'eetu jira. Baay'ee barreeffama baay'eetu jira waan ta'eef waan hundumaa akkasitti immoo erga Kiristoos akkas jedhee hunduma dhiisnee yoo osoo jenne namni yoona mataa keenya lafa qabeeti iddoo dhaqee irra deemee dhufe mataa keenya irra deema sila gowwaadhaan dhiifti waan jedhamuufi jechuudha. Akkasittis hin ta'u wanti dhiiftanis hin jira biyya lafaa bargeetti dhiisuun waan dhiisan hin jira. Wanta baay'ee dhiisuu qabda caalaatti parsantii baay'eetti hin dhiisu waan jedhamu immoo hin danda'amu garuu ashamaa hordoftoota koo akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u. Egaa sagalee kootiif dhiifama nan dhukkubu garuu yoo sagaleen akkana narkaa ta'ee jira. Akkam isiniin jedha har'ammoo waan tokkoon isinitti fidee dhufee yaada qabdan isinis baay'ee sheer naa gochaa jirtu sheerii argachaa hin jira waan ta'eef koomentii naa kaa'a. Akka kan isin garramu keessa namoota sadan tokko fidee dhiifama bakka walumaa galatti naan jedhe hiriyoota jechuun jaarsa san isiniin jedhee miti hiriyoota dhiifama naan jedhe jechuudha. Ani immoo dhiifama kana akka kanatti miti dura miidiyaa irratti viidiyoo waraabii gadhiise akkuma jaarsolii keessatti dhengadda eeyyee jette waraabiiti gadi dhiisiin jedheeni isa malee asittiin xumuruun jedheeni maaliif isin kaadee ana kaadee jechuun isin kaadee ragaaf sana viidiyoo keessatti jechuudha. Kanaafi isa kanan isiniin jedhee isin maal jettu yaada isa kana yaada sanaa barreessitaniif immoo galatoomaa isiniin jechuu barbaade yaada naa barreessitanii fi akkas isiniin jechuu barbaade koomentii keessan ammas barreessuu dhiisii naa barreessaa. Yaadan duraan hin beekne yookiin naaf hin galle yaadni namaa gargar waan ta'eef namaa barreessitu argattu achi keessaa isinis jechuudha. Namni tokko yaada isa ofii qabu bichaa miti otoo hin taane kan duraan hin beekne argachuu danda'a jechuudha. Wanta karaa ta'een xiinxaluu hin beekne tokko jechuudha. Isa kan akkuma isinitti hime isaan fuulduratti akkuma kalee ani kaameeraa dhoksee gaafannaan lakki jedhe har'ammoo ifa kaameeraa kaa'ee isinii waraabuu qaba. Isa kaan tarii namoonni tokko namni naa barreesse illee hin jiru mucaa maaf nutti agarsiifne yeroo dhugumtee kan jettan jirtu. Hin deemne nama iddoo sana yaa akka samoona na dhukubeen beektu waan ta'eef samoon immoo tarii isallee kan inni isinii agarsiisu ta'a nan dhaqa bakka dhaqee isinitti nan agarsiisa jechuudha. Namoonni baay'een kan agarramtan keessaa yeroo hundumaan jedha hundee daa'imni ilmoo alaa dhalatte waan nama boochisu maal qabaree kan jettan jirtu kan nama boochisu. Isa kanaadha yoo isinii galeetiyyuu rakkoo hin qabu akka yaada keessaniitti. Isarratti kanaaf immoo hundumti namaallee jechuudha. Hundumti nama jechuu hin dandeessu. Maaf dura dhokatee kan jedhamudha kan isarratti ka'an. Maafi dura dhokate ati boru ilmoo qabda. Ilmoo dubaraa haadha manaatti dubartiidha. Haati kee dubartiidha. Kaleessa dhokachuu hin qabu wanta akkana. Isa jedhamudha kan ka'e namni baay'een jechuudha. Parsantii 75 kanaan jira jechuudha. Akkamitti dhokate jalqabuma isaatu
isa jedhamu. Hundumaafuu akkuma duraan isin ibsaa dhufe kan inni isin amma sila nanuu manaan bahu xiqqooga. Kanaaf gidduutti yaada jiru hundumaa bal'aatti isin ibsa tureyyuu waan jiru sirumaa dhaqee isinii waraabuun barbaada. Achumaanis jara sanas achuma kallattiin haasofsiisuun barbaada. Isinumaaf dabarsa jechuudha. Kanaaf ana ammoo xiqqoo gara dhukkubee maalinni asumaammee gaafiin isin gaafadhaa wanta akkanaa natti himaa. Anta akkas jechuun ana dhukkubees baay'ee hin beeku dhiifama naa godha. Ani qoricha mana kimii dhukkubbiidhaaf na dhukkubee fudhadhee hin beeku. Yeroo hundahuu sila istiishiin yookiin madanzajaan raas deebitee isa jedhamuuf naa kennani malee hatta dhiigni na dhumeetu ani qoricha hin fayyadamne. Wanti yookiin kiniiniin kun sii deebisa yookiin kana amne. Kiniinii uumamuun kootiin fayyadamee isin beeku. Dhukkubsadhee isin beeku Kiristoos inni gubbaa kana naaf haa eebbifamu. Qorichas fudheen beeku. Asii miti biyya Dubaayitti waggaa 3 mataan na dhukkuba walitti qabee guyyaa 5-3 tura isiniin jedhe. Guyyaa tokko liqimseen beeku. Yoo naa kennite ni terqa fuudheen beenyuu keessa buusa deebi'ee fuudhee galee jechuudha. Galee liqimsa malee achi dhaqee liqimsa eenyu jechuudha. Takkaas liqimsa hin beeku jechuudha. Garuu wanti tokko yoo na dhukkubee guyyaa tokkonis mana kimii hin kaadhu. Mana kimii waan jedhus yaani na keessa hin kaatu. Hin jaaladhusi. Inni kaan na dhiisat garuu kun na qabame qoonqooni. Waan akkanaa namni baay'ee namoonni tokko qorri yoo rukuteedhu. Tokko immoo wanti dhibeen keessaa wanti jiru hin jira qoonqoo keessa kan jiru. Ani waaqayyoodha mana kimii koo waan ta'eef dhaqu. Namni na geessus hin jiru. Ani dhaqu garuu ofii kootii mana kimii dhaqu jechuudha. Saatii kaatti namni na geessu hin jiru. Kanaaf ani dhaqu jechuudha. Manuma kimii sin dhaqu manumatti fayyadama. Manumatti waaqayyoon na fayyisa malee dhaqu. Saatum kana. Kanaaf akkasiin isiniin jedha. Isa kana yaada naa barreessaa maal akka ta'e maa inni laata. Na dhiisuu didee waan hundumarra guyyaa arfaffaadha jechuudha. Sagaleen akkasillee kana ta'e 3 sana dura garuu gorora riqimsuu na dhoowwe tureeyyuu guyyaa lammaffaasaa sagaleen akkana 3 arfaan kun akkasii jechuudha. Yaani wixaa duraatii qaba herreegaa jimaata. Gaafa wixaa duraa sana nan qal'isne sagalee akkana nan goone. Waan akkana kanas na qufaasa. Akkasiin isiniin jedha akkaataan itti isin ibsullee gidduutti akka nama furree waan ta'eef baay'ee haasa'uu hin barbaanne. Har'a kolfaaniin isinii dhufee yeroo baay'ee yaada naa barreessitu. Kanaaf kolfaaniin isinii dhufee har'a isiniin jedha. Viidiyoo taansan isinii hojjedha. Yeroo na dhiisutti tarii boru fa'i seeraan na dhiise deemuun barbaade iddoo kallattiin daa'imni jirtu jechuudha. Deemee tan maatii dhumaachi jiran faana isinii waraaba ookisi. Yaada jirus kallattii dhumaanu isinii gaafadhe jechuudha. Isa kana mee waan baay'ee yaada isiniifanii hima. Waan baay'ee yaadu. Namoonni baay'een eebbifama. Waaqayyoon cubbuu keenya nu dhiisee nuti namaaf dhiisuu qabna. Dhiisii kan jettan baay'eetu jira. Baay'ee barreeffama baay'eetu jira waan ta'eef waan hundumaa akkasitti immoo erga Kiristoos akkas jedhee hunduma dhiisnee yoo osoo jenne namni yoona mataa keenya lafa qabeeti iddoo dhaqee irra deemee dhufe mataa keenya irra deema. Silaa gowwaadhaan dhiifti waan jedhamuufi jechuudha. Akkasittis hin ta'u wanti dhiiftanis hin jira biyya lafaa bargeetti dhiisuun waan dhiisan hin jira. Wanta baay'ee dhiisuu qabda caalaatti parsantii baay'eetti hin dhiisu waan jedhamu immoo hin danda'amu garuu akkaataatti dhiifamuun dhiisuu qabdu yoo dhiifame illee jechuudha. Dhiifama wanti jedhu kanan nama biraatti tokkuma yaa nutiif Kiristoos illee tokko miti nuyi namni foonii fi Kiristoos yoomii tokko ta'ee miti. Kabuma
yaa waan dandeenyu tokko irraa dhiisuun baay'ee nu barbaachisa akka fakkeenya isaatitti sirriidha. Garuu iddoo nama dhiisifne garuu hin jira. Kanaaf hundumaafuu viidiyoo taanuun siraataan isinii waraabaa. Arra surumaa sakalee caalaa xiqqoo yeroo sagaleen ol fudha jedhu na rakkise waan ta'eefin viidiyoo waraabne isinuma irraan baduufan isinii waraabee isiniin jedha. Nagaa keessanitti toolaa. Garuu yaada naa barreessaa dhugaa isiniin jedha. Waan ho'aa wanti nan ittiin dhunne hin jiru. Jechuun waan nama gubu zinjibila nama dhunne malee dhugu. Hin sodaadhaa cuggaarraa nama tuqa. Garuu waan biraa wanti dhunne hin jiru ho'aa kana. Akkasiin isiniin jedhaa baay'ee.